lolli Jawaari badhaadhinaa wajjin miti. Lolli Jawaar mootummaa wajjin miti. Jibbiinsii fi tuffiin Jawaar qabu uummata Oromoo irraa ta'uusaa mallattoolee tokko tokkoon fuunee ilaaluu hin dandeenya. Jawaar siyaasa inni hordofu siyaasa ergamtummaa jecha kanallee fayyadamuun ulfaataa ta'us siyaasa jiraareedha kan inni hordofu jechuudha. Daandiin Jawaar hordofu hundumti isaa dhiigaan kan makamedha. Ajjechaawwan biyya kana keessatti bifa dhokataa ta'een raawwatamaa jiran booda kan jiru garee kanadha jechuudha. Maaliif harka isaa dhiigaan laaqeetiyyuu deebi'ee immoo achi as deebi'ee feesbuukiidhaan immoo deebi'ee boossaa jechuudha. Ofumaa ajjeesu, ofumaa immoo deebi'anii boo'u, ofumaa immoo deebi'anii uummata boossuu jechuudha. Tokkoon tokko sochii kana keessatti harki isaanii jira jechuudha. Guyyaa tokko gaafa Oromoon daangaa irraa buqqa'u, gaafa Oromoon miidhamu Jawaar dubbatee hin beeku. Inni yaadatte yoo ta'e diraamaa Burtukaanii booddee kan jiru garee kanadha. Gochaa amma faannoon dubartoota miseensota isaa irratti raawwataa jiru, loltoota isaa harma kutaa jiru, harka kutaa jiru kana diizaayin godhee kan kennuuf Jawaaridha.